لا. هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين كسرت. ها. السلام عليكم سنجد. وعليكم السلام ورحمة الله جوالة الزنانية وهو بغونة تسكوت السيم دي كومة ها النقدين لقيت. ما دي سيمة تبرر ليه. بغونة تسكوت جوالة الزنانية وهم بغونة تسكوت السيم دي كومة النقدين تري. أنا جيت بس لقى فترة دراماري لك. أنا أكور توبيا سنة ها جتة كرنا هيد سي هكذا سيلة فدي كوباية تري. كسي. أكو كان بيجي نافكين. طيب قافي وين قافة طيب. ماشي. سامي. سامي في داتشي جدو ما تجرا. سامي في داتشي جدو. أنا نمت. دومس. سلم جاني. صح. والله نمت جنان دومس لا. دارك النجا. سامي دجال دومو إيه. dachille soini jajjatin samille qilleensaarratti أكون سلم جنان إبدي ورا ناس. إني موت laa أنا نمت. gaafii qajeelchuu qaba kaasa ها. samii fi namaa miti fakkeenya dachii yoo ta'e dachirra deemaa jira samii fi dachii jedduu maaltu jira yoo ta'e ليش. qilleensaa fi duumessaawwan inni biraan jiru yoo ammoo dachii fi rakkoon qabu dachii taate namas jira bineensa jira beeylada waan adda adda jira. إني أكس. سامي بديتشي جدو أنا ما جنان أنا ما في. دومس هذا ما جنان. laa دومس. دو. duumessare روبا. إليسا. لك. مراي لك يا أجر. ufuma adeeffadde inni abbaa ta'e قافي بران وقافة لكونين الفاتات وما نو ديبس. haa ta'u ishii nagaa hodha هم؟ mataa keetitti kanamaa sun taane mataa keetitti. أنا قافتها. Lakki ana gaafataa achi bu'ee bakka gatii jirtu sana. هم؟ Dhageette. سي سقالي الفود ياسي والله. هذا الأقل. Ana gaafataa jennaan lakki bootee ati استوى. jirtu sana an bu'ee sii gaafadhaa jedhe kaa xayyib. لا تكوان جري ديبيني ساجيني بسم الله الرحمن. أوكي بيجي أنا أفكن. بيجي كمين برباد ماشي أوروميا في صفية. فين تسيب كن. Bootee ma jirtu fudhadha biyyi teetu teeti. دنت بني اللي قافي قافة ما دني اسمه كنا قافي جمتنا قافتي. Gaafadhu suusi suusi. هم أكسبني مئة ياسين أسين قافة ده. أكين. Warri achi deebii ammoo asiin dhufa waan keessan hin qabdan dhugaa warri achi mata wahii kan taate asiin dhufa. Dafa gaafii gogaa ho'i gaafii mucattii tanaafuu rukutu. Gaafadhu ka suusii. وأجرى قول. Kuku juala keessa suqataarta. Masha Allah aleekara. Masha أيوة تقاف. Allah aleek. Masha برما. Allah aleek. Masha Allah aleek. ديبين Heh إسا. heh. خيارها. Deebiin isaa maalidha? من ديبين أبونا. Oh, qaalichi hirriba ka'eetu ganama ishaa hin dhuge onnoo taa'aa. Wayyee jimmitti. Anaa dhufu. Mee warra koomantii kana warra ديبي دي. أوكي أنا أفكر نسيت إن أنا برا بيجي مشان روميا في سبيل برا بعد كل ديبين وديبس. maaltu jira? Mucattii foosii tanaa wal lolaa jirra beektaa? Nama addaan nu qabu dhabanii taa'aa jira.
Ani Oromoota jedhee falma uummataa gadi hin qabne gaafadhu gaadde foozi. Barre deebisa eegaa jiran. Deebii mallattoo siif haa kaa'u itti deebisi. Likii kashee. Gara irratti asaa dabarsu nattu si ilaala. Hawwiin koo jaannata waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Wanni shaanaa kiyya dhumate oo inni naate. Shaanaa kiyya dhumate. نوريا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أدخل Mammaaksa isin gaafadha. ماشي اتفق Kan harree hin qabne daash. Kan wallee hin beeku كان fayyada. الرئيس مخماش إذا مخماش داشي كما Daashii qaba. Anatu daashii godhe danda'u. ajaa'ib كان الرئيس كان الرئيس نما تفتادا Wayii yaa rabbi akkamitti beekatte garuu. Hin deebisiin kaafnaan إيه yeroo gadii akkunaan جيرا beeyne godhadhu beeku. جيرا نورية كسيمي أردفتوني تي إجتارني ما كان ديبسو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Hibboon hin jiru. إيش أنا داشي سيجافة دوري مخمايسة إيه Mammaa isa wayii nu gaafatan. Hibboo jechuufi. إيه إيه ما جرى Farda fuute jennaan maa'in ها kan harree namaa hin qabne farda. Nama duraa deebisaa jira. Abboo sun hin والله deebisin. bula keessa loomitu Hibboo. jira akkamitti fudhatanii bula keessa loomitu jira akkamitti fudhatan gabboonni fudhatan qabu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh naaf yaadi siif yaadaa baga nagaan dhufte boolla keessa moo gadi hixattee fudhatta Ani amma si gaafadha. Hibboo jechuun gaafadha ishii gaafadha afaan qabaa hin dubbatu mataa qabaa hin fidatu. afaan qaba hin dubbatu boqqoolloodha miti Hin beektammaa ta'e gandaa si gaafadhee ture komantii jedhama. eessatti Komantii kee jalatti dhugaama dhugaa. hin beeku Ana masih gawat dari Deebiftee ta'ii? boqqoolloodha tayyib Laa. Hin deebisne bakka. mataa qaba hin filatu maali itti beek irra na deebi Mataa afaan qabaa hin dubbatu. ha Mataa qabaa hin filatu afaan qabaa hin dubbatu. farda farda Maneette? farda mataa qaba hin dubbatu afaan qaba hin filatu farda farda Ati farda naan jette hangini farda naan jette hangini deebimu san si hime deebimu san si hime si galee waan mana naan jette see mana itti sin jedhe deebiin isaa mana gara mana waan jette na fakkaata mee taadaas fardi oh waan yeah
deebiin boolla keessa gabbuutee fudhattaa dheere suusii maal jedhe Adde beektaa? Boolla keessa loomitu jira akkamitti fudhatanii jedha. Okey fudhatan boolla keessa loomii. Gaafii sirreessi gaafa boolla keessatti boolla keessa ammaa akkasuma jedhanii fudhatan ka. gaafa sirri maamarra akkasuma afaan qabaa hin dubbatu mataa Laafii qabaa miti fedhata. qoogoo ati mata sin gaafanne boolla keessaa loomii akkamitti fudhataa jetti beektaa gad jedhanii fudhatan gaa. Mana booda daree. Jetteere ka'een gaala galgalaa'ee gaafadhaa kan tokkitti masanii fixanii Fedha. fixanii Fedha fachi baay'ee jira na bira waan taateef. maal maa jawaala keessatti barreeffatanii keessaniira. Mana keessa kaadhameeti maaliif yeroo dagadhi kumatti jala faa nama. Dagadama akkana gaafa. Ibboo taate akkati waan tokko hin deebifne si gaafadha. Hibboo na gaafadhu ta'e. Bishaan itti guutanii isiin gubbaa wayita baate fudhatanii kun Allah deebii argadde laa warra koomantii jedha. Akka ishii ibboo si gaafadhu moo. Ibboo namni tokko hin beekne ibboo namni tokko hin beekne allafa kaa'e maaltu mukarra kaa'e. Allafa kaa'e maaltu mukarra kaa'e. Maaltu mukarra kaa'e? Allafa kaa'e maaltu mukarra kaa'e. Simbirro. Simbirroo yoo lafa kaa'een. Maa inni irra ta'e mana hin beeku. Lafa kaanii Beektu deebi'anii gaaddi dullee miti allafa kaa'e maaltu mukarra kaa'e. Dafa daqiiqa muraasa qaba amma deemee mataa madaqee nyaata nyaadheera fuudhata. Mataafni illee nuu baname. uf gaafii cimaa dhufesin. Eeshi gaafii kee deebise. Warroonni ala barreessitan beekamtanii achi ala dhayitanii himtanii yaa'uu eelak. Ilkaan. Sapireen aappii fi jimmittiin yaa'uu eelak achi dhayitanii barreessanii. La ilkaan yoo lafa keetti ishi lafa kaa'ime akkasii ba'u mukarra sii koroo argita. Lakkisi dubbiftu rabbiif illee sodaatu. Lafa kaa'e maal? Qawweedha sun ammoo ciisolee jaa'oo yaannoo hedduu abjuullee Gaaddidduu bitu. Akkasi maaltu gaaddidduu eega lafa kaa'e maaltu mukarra ofirra kaa'a. Dafi. Welcome hubbi. Welcome beektu. Beektu. dafi gaafii ta'asiraa bara. Ono deebisi kiyya. Ore. Dhageeffadhu gaafii jechuun gaafii hunda keessa. No hin dhagahamu kiyya deebis dur. Gaaddidduu jedhee baran. Gaaddidduu lafa kaa'e akkati mukarra keetti argita. Harka keetiin lafa keetti aar. Wayyaa rabbi. Hin arganne kanaas argachuu hin dandeenye bakka. Laakiin akka ajaa'iba kanas akkasi arrabsee sirra caffareetiin eebbifadhee siin laal. Dafii biyya naa kennu dafii. Boorri wanti kun beera kiyya kana sirmaadha. Lafa kaa'e maaltu mukarra kaa'e? Yaa weela ka suusii natti. Naa kennu dafii kaasoo malaan uummanni komantii kiyya garas hin dhayne. Akkanuma itti yaade jechuudha kiyya. Allafa kaa'eeti maaltu mukarra kaa'ee. Kalas dhiismee mucattiin daa'ima tana garaa nama nyaatte boqqoolloodha. Maarree dura. Hin beektaa? Deebisuuf qophiirra jira bara. Hin beekta sirrii dhugaa abdoo itti qixxaa boqqoolloo kana seettee qalab gootu hin beektaa? Maashaallah alee. Eessi gaafadhu. Gaafatama jechuudha. Hundi keessanuu Waalaikum salaam. odaan nabee eessatti argama? Odaan nabee eessatti argama? Oromiyaa keessaa odaan nabee. Odaa bultuum. Hararge. Odaan nabee. Hararge na fakkaatanillee. Nan dura deebisi.
Ati eessa argamet? Harargee keessaa sitti argamu. Harargee keessaa eessa akka ta'e hin beeku. Warri koomantii kiyyaa maal taatan rabtammoo kaa'amee riba. Deebi'ee gaafin Kaakaa si gandi kun eessa kutani? Wallan deebine koomantii. Wallahi harargee odaan dhabii beeku bobbootti harargee fakkaata. Si warri kun eessa kutani? Har'uma yeroo hundaa'u akkanuma. Namni deebisu tokko hin jiru. Ayo sibiila olmaa gara gisiiteen anuu irraa boodama beela illee beeta. Foozillee kootu seenii waan sii kenna jechaa hin jirtu. Nama hin garramu. Harargee. Deebi'uun oolu deebiin akkam deebi'ee jira? Odaan abbee eessatti argamame ijoollee nama dhuftan. Ana Ee hin deebine deebiin duraatu. deebisaan yoomsi gaafa sanuma ijoollee kiyyaatti maara malee alaalaan jette gaafa gurri gara biraa jiru. Deebisa nuuf birmadhaa isaa. Kina mau deus ulen namne. Adde si barge gaafisi qaba deus ka. Wayya rabbi. Gaafin kee maal jedha? Gaafi kam si gaafachaa dha wala gaafi onnoo san si gaafa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa mo sabboontu wallo. Anaa dhufa kana kan dhufte. Gaafin ka si gaafa nu suni ka. Eesh? Hararitti argamaa jechaadha. Harar. Akida biiftu. Harargeetti Biiftuun argamaa shan. baate fakkaatti. Harargee beekne bar. Bootee si gaafanne malee. Arsitti si komandoodhaa dhufa. Gaafin kee maal jedhaayu? Ati bara osoo jirtu raftana fakkaatee hoosii. Saa wallah dhugaa beekuu qabda maal beelli maal taata? Ana ammaa beekaa qola. Ni tura malee. Googilii keessatti barreessaa jirtaa googilii keessaa hin barbaadin kaa. Harargeetti. Harargeetti odaa bultumtu argama natti fakkaata. Googilii keessatti hin barreessin kaa googilii keessatti argamta. Wallahi googilii keessaan jiru anas dha. Akkana qabi Jowaal akkana qabi waan laaltu sana. Yuutuubii keessa malee googilii miti. Yuutuubii keessaa maal goota saarjii gootere hattu. Odaan. Harar jenne khalaas bas harar jenne dhabnee mi adeemus kaa tayyib ايش فيك. Harargee keessa argamaa. Innee jennaan akkam ijoollee Oromoo taatanii kana wallaaltan. Maal jechuun? Gaafa san oromummaa kennaa gaaf biyyaa baan akkanatti hin beekne dhugaa haqa rabbi jaalatu akka shirraa goone haqa rabbi jaalatu kijiba takka hin qabne oromummaa kanaayyuu akkanatti hin baranne jechuudha. Baashawatti argameedhaan kun obboosi. Odaan nabee eessatti argamaa? Hanqaati. Odaa bultumee. Anu shawaa jedhee deebisee barree alqaba. Tuni ganaa tuni san jetteen talo. Akkamitti oofte booya rabbi. Ayir inshallah kun beekara man goone gortaa biree anuma jala shalaw. Shalaw. Ana jala nyaache. Baaletti argama. Laa shawatti argama. La. Ishi shawaa keessaa naannoo kamitti argama? Reem beektaan deebistee shawaa keessaa naannoo kamitti argama ishee? Eegi deeqaa shaniif. Tayyaa shaniif komanti eeggatta tayyaa shaniif haa? Mashallah deekaa. Odaan namee shawaa keessaa googilii seen isaa jiru gifti karaa dhoo isaati.
طيب كأدامت أرقام ما إن Sunna da makeeti. يا ربي Dhageen. Dhageen udaa ما adaamaa jiru. شباب Galma abbaa gadaati jar sunni. قاهين كيا Ashi tarii halas gaafii biratti tari. Booda وي قافية أنا قافة تاعتي ودي سيما ahaa kana maal ayidee korrojjena dhuftaa. Maashaallah. Anamma deeme. كافة ندان Haga وجين kana دي deemee mataa makiyya dhagee yoo nyaata nyaaddaa. قافي تكون قافة تان وجين دي هنا ودك أنا سكر كاري سي دي سانجر وقافي ميك Naan deebisin siin deebisu. كاي لكي Naan deebisin siin deebisu. Ufta'i jiraadha illee ufta'i jiraadha. لا لك أما قافي تان بدون إن Eebsi دي anamma gaafii si gaafadha gaafii kana naa deebisi. واميك دي سما ماكس يبو Rabbi jedhisirii se malee karaa guutuu na soomsi arraba mucaa miila irraa qabee aga lukatti minciqsi gadhee. شابها أرقام أما يبو سقافة يبو Dib. هاga majjeggeet addunyaa waliin geetti. Ha? Haga majjeggeet addunyaa waliin geetti. Biiftuu baate fakkaatti si macayyoon Inna aduudha. hibboo gaafii biraa waan si gaafa. Gaafii kaleessa Aduu gaafatan aduu dhiifama dhiidhii. mammaaksa nama dhuguu gaafii asiin barreessa asinii galee gara naannoo. Inni deebisee hin danda'u. Inni deebisee hin danda'u. Mee kiyya naan deebisan keessii deebisu isheen malee gaafii si gaafadha. Xaafii gaara jalaa loomni hin dhaqqabu naa deebisi. Eebane kana dhiyoo si dhaggeeffatte taanaan jettee waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deebis kaa Deebisee bar maal deebiste? rifeensa jedhee. Ha? Maara deebi gaafii. Xaafii keenya gaara jalaa roobni hin dhaqqabu. Wallaahi Waan ulfaata kun. ofii koo jawwe baga nagaan dhufte biifte yaa. Ibsuun barbaadu kana kan biraa naa jijjiiran. Talji'ee waan biraa seetaa haratammoo tokko waan biraati miti deebisiin ibsuun barbaade. Yoo natti gara qaama saalaatti niyyattaa ibsanii miti kun. Bakka waan jiru irraa suqaa jira sammuu keenyas. Booti ibsin amma nan jettu re hore. Xaafii gaara Saphii seeti miskiina isin jechaadha nasiite. Ta'uu hin dhabdu. Akka akkasittu waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hikma. Hikmiyye. Wallolish. Hikmaa yaa wallolish. deebisee bar deebisee dhageette. Deebiste. Xaafii gaara jedhaa. Roobni hin Roobni dhaqqabu. dha. Woroon asii saphii jettanii osoo rooba keessa dhaabattee akkamitti hin dhaqqabne hin dhaqqabaati. Ati jaara jara deebistee hin jirtu qaba. Yalla kalaas. Booda onne kennitaa fidhiisan. Nani naafisini. Si deebisuure immoo halas wallaalte. Deebisee baran. Maalidha? Mucha sa'aa siin hin jenne. Koomatti argitee akka nama amma ta'e waree eenyutti ala dhagee himeeffata.
deebisa moo deebine ama gabaabatti. Deeme ta korrojanii deebisamtu nama dubbiin taatu. Eshi watteen teenu tagaara jalaa balbalti lama naa beek. Deebisa isaa Walla ufitti amanuu waan dadhabdeef beektaa waan korrojjeefi. ofitti amana deebisa isaa kanas. Eshi wattee teenu tagaara jalaa balbalti lama. Sabbata waaqaa irraa dhaqqabanii hin maran beeki. Duumessi. La walla ganaara hubanna giifti walla sa'aatiin kaasa kee kalaas arma bawwada. Deebitan deebisin baa kalaas. Deebis ka wattee teenu tagaara jalaa balbalti lama. Deebise bar sa'aa siin jedhu muchi sa'a. Xiyyaa taljii tana kam godha. Damta saasi gaafane xayi wattee teena tagaara jalaa balbalti lama jenne mucha omsi gaafannam wayyaa rabbi. Kana isin maal kommaan gaafatu naa deebisu. Anuma gaafate mataa kiyyoo qasam billaa. Maal jettee gaafatti? Wattee teena tagaara jalaa balbalti lama. Nyaatam darra. Ummanni asirraa barreessee akka yoo koomanti isaanii dutti xiixanii harkina qaba. Kayira inshaallah. Beekaa silaan jechuudha. Duraayyuu beekaa. Si deebise kan akkana si deebise konfidensi siin jechuudha. Muudii kee dadhabee nama. Kanamni qaata kun waan bira si hayi wala. Kinoo hibboo kana si hayi. Maaks kana jechuudha. Maal jedha si fakkaata? Dhageeffadhu. Dhagaa jiraara. Maal jedhaa? Maal jedha? Dhaqqabanii hin maranii. Sabbata ayyoo. Sabbata waaqaa irra dhaqqabanii hin maran. Maal jechuudha? Karoobaa yeroo roobni baatu takka yeroo roobni roobu bahu tokko maali sabbata ayyaa qabanii maranii akka sabbata waaqaa qabanii maran ka'edhu bulee diimaa magariisa ta'e moo maal ba'ee baha haqaa bitee sa ka gizee roobaa dhufu isa maaruufan beeka. Lakki jedhaa jira. Isa sabbata ayyaa dhaqqabanii maranii saniin beeka. Isuma akka beeknu. Akka nama korrojjee isuma ittollee laayisiillee akka waan beektu akka inni yaa waaqa. Amma nagaan naa olan beelee bokkee nyaadhagaa jaalachaa iyyuu beelee. Karaadha. Deebistee dhayyannaa jechuudha. Odaan na beessatti argama. Manbu'aatti argama abboo. Afaan Oromoo. Wayyo sammaan gurra na dhukkubse. Sammaan gurra na dhukkubse walla. Lafa hibboon gaafa. Eessa deemuudhaaf? Daddafii mammaaksa fixeedha. Hibboo jechuun. Hin dhagahamu sagaleen.